Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Miidiyaa dambalii gunguba uummataa nageen keenya kabajaa bakkum jirtan sinaa ga'u jedha eebila 9/2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taatee jalqaba irratti hangafoota oduu. Abbaan seeraa Yuunaayitid Isteetsitti fufiinsa dahannoo seeraa Itoophiyaanotaaf kennamu akka hin dhaabamne dhoorge. Pireezidaant Tiraamp injifannoo itti aanu eegaa jirra jechuun dhukaasa dhaabuu Iraan irratti shakkii qaban kaasanii. Jilli Iraan marii USA fi Iraan irratti mari'achuuf Islaambaad seenee. Suudaanitti humni ibsaa gargar cituu hordofee namoonni daandii gara Masrii geessu cufanii. OFM dambalii unguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawulaabuuti amma oduu bal'inaan. Abbaan seeraa Yuunaayitid Isteetsitti fufiinsa dahannoo seeraa Itoophiyaanotaaf kennamu akka hin dhaabamne dhoorge. Abbaan seeraa federaalaa Yuunaayitid Isteets yaalii bulchiinsi Doonaald Tiraamp mirga jiraachuuf dahannoo seeraa yeroo argachuu temporary protected status Itoophiyaanota 5,000 waliif kenname dhaabuuf taasise dhaabsisuu isaa gabaasni Reuters ibse. Abbaan seeraa federaalaa Yuunaayitid Isteets yaalii bulchiinsi Doonaald Tiraamp mirga jiraachuuf dahannoo seeraa yeroo argachuuf temporary protected status Itoophiyaanota 5,000 waliif kenname dhaabuuf taasise dhaabsisuu isaa gabaasni Reuters ibse. Murtii harbaa kaleessaa magaalaa Boostonitti kennameen abbaan seeraa Biriyaam Marfii ministeerri dhimma nageenya biyya keessaa Itoophiyaanotaaf eegumsa dahannoo seeraa mirgaa yeroof jiraachuu eeyyamu kan akka hin dhaabne dhoorgeera. Kunis carraaqqii bulchiinsi Tiraamp dahannoo seeraa akkasii dhaabuuf taasisutti gufuu ta'eera jedhame. Dahannoon seeraa yeroof dhalattoonni Itoophiyaa kun akka mirga jireenyaa qabaatan taasisu kun seera Yuunaayitid Isteets alatti lammiilee biyyoota waraana balaa uumamaa haalawwan idilee hin taane biroo keessa jiranii fi kan kennamu yoo ta'u kunis namoonni ulaagaa kana guutan biyyattiidhaa akka hin ari'amne sodaa malee akka jiraatanii fi hojjetan kan dandeessisuudha. Akka gabaasa Rooyitersitti abbaan seeraa mana murtii Marfii akka jedhanitti murtiin dahannoo seeraa yeroo Itoophiyaa dhaabuuf murtaa'e qajeelfama pireezidaant Tiraamp erga gurraandhala 2025 gara aangootti deebi'anii booda baasan hordofee kan dhufe fakkaata. Qajeelfamni sun ministeerri dhimma keessoo moggaasni eegumsaa akkasii haalaan akka daangeffamu kan ajaju ture. Marfiin akka akeekkachiisanitti qajeelfamni kun haala qabatamaa biyya keessaa irratti hundaa'uun qorannoo bu'aa qabeessa gochuu mannaa murtiin eegumsa kennuu dheeressuu fi dhaabuu dursee kan murtaa'e ta'uu isaa agarsiisa. Abbaan seeraa kun itti dabaluun akka ibsanitti ministeerri dhimma nageenya keessoo Yuunaayitid Isteets adeemsawwan seeraa koongirensii mana maree kaa'e cabseera. Akkasumas Itoophiyaa keessatti waraannii fi balaan uumamaa ammallee haala sodaachisaa uumaa osoo jiru sababa hin malleen ta'een eegumsa kana kute jedhaniiru. Bu'uura dhimmichaa fi sirna madaallii heeraa kan ta'e fedhii pireezidaantii fedhii koongirensii wal ta'uu hin danda'u jechuun Marfiin barreessaniiru. Fedhiin dhuunfaa pireezidaantii dirqama seeraa dhaabbilee mootummaa qaban bakka bu'uu hin danda'u hin ta'us jedhani. Ministeerri dhimma nageenyaa keessoo Yuunaayitid Isteets gama isaatiin murtii kana kan morme yoo ta'u dubbi himaa dhaabbatichaa akka jedhanitti murtiin kun sochii abbootiin seeraa hojii rogummaa hojjetan murteessaan kan carraaqqii pireezidaant Tiraamp seera biyyattii godaansa irratti jiru qajeelchuuf yaalaa jiran hambisaniiti jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Himannaan kun lammiilee Itoophiyaa sadii fi garee mirgaaf falmu Afrikaan Community Together jedhamu kan dhiyaate yoo ta'u isaanis bulchiinsicha sodaa nageenyaa Itoophiyaa keessatti ammallee kutaalee adda addaatti itti fufee jiru xiqqeessee ilaaleera jechuun falmu. Akkasumas murtiin mirga dahannoo seeraa kan argachuu dhaabuu loogii sanyii irratti hundaa'uun kan fudhatameedha jechuun himata kana dhiyeessaniiru. Mirgi dahannoo seeraa argachuu lammiilee Itoophiyaaf yeroo jalqabaaf bara 2022 bulchiinsa Joo Baayiden jalatti sababa waraanaaf haala namoomaa kanaan kan kenname yoo ta'u Eebila 2024 keessa guyyaan hojiirra oolmaasaa dheereffamee ture. Ministeerri nageenyaa dhimma keessoo Yuunaayitid Isteets muddee darbe keessaa haalli Itoophiyaa namoota deebi'aniif sodaa guddaa hin uumu jechuun eegumsa kana dhaabuuf karoorfachuu isaa beeksisee ture. Abbaan seeraa Marfii kanaan dura gurraandhala 13 eegumsi kun akka hin dhumneef gurraandhala 30 irratti ajaja yeroo kennanii turani. Murtii kana wal qabatee manni maree murtii walaanaa USA Eebila 29 irratti dhimma dhuunfaa bulchiinsichaa eegumsa mirga jiraachuuf dahannoo seeraa argachuu lammiilee Haayitii 350 olii fi lammiilee Siiriyaa 6,100 ol irratti fudhate ilaalchisee falmii ni dhaggeeffata jedhamee eegama. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp injifannoo itti aanu eegaa jirra jechuun dhukaasa dhaabuu Iraan irratti shakkii qaban kaasanii. Dhukaasa dhaabuun torban lamaaf Paakistaan jiddu galeessa godhate Ameerikaaf Iraan jidduutti ammallee hojiirra kan jiru yoo ta'u pireezidaantii Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa Iraan keessa tursiisuu fi yoo waliigaltee dhugaa irra hin geenye tarkaanfii kan kanaan dura hin argamne akka fudhatan doorsisaniiru. Tiraamp fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti humni galaanaa humni qilleensaa fi mariinee Ameerikaa naannoo Iraan bakka isaaniitti akka hafan dubbataniiru. Tiraamp yeroo ammaa loltoonni kun boqonnaa irra jiraachuu fi qophii isaanii xumuraa jiru jechuun itti dabaluudhaan injifannoo itti aanu hawwiidhaan eeggataa jirra jedhanii. waliigaltichi sababa kamiinuu hojiirra hin oolle taanaan dhukaasni ibiddaa guddaa fi humni guddaa qabu kan kanaan dura
namni argee hin beekne ni ka'a jechuun akeekkachiisaniiru. Gama Iraaniinis waldhabdee mul'ataa jira. Miidiyaalee walakkaa ofiisaa Iraan ISNA fi Tasniim akka gabaasanitti Koreen eegdota warraaqsaa Iraan fanjii dhootu galaana Strait of Hormuz keessatti dhaabuu isaa agarsiisuu gadhiisee jira. Kunis dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti balaa guddaa kan fidu yoo ta'u, dhootuun kun dhoowuu isaa kan agarsiisu wanti ifa ta'e hin jiru. Lammiileen daandii Teheraan irra jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana irratti amantaan qaban xiqqaadha. Dubartiin tokko Aljaziiraaf akka himtetti guyyaan tokkollee osoo dhiiga hin dhangala'in yoo darbe ni gammanna. Garuu ajjechaan kun hundi baay'ee nama gaddisiisa jetteetti. Jiraataan yaaddoo isaa ibsuun yeroo Israa'el Libaanoos irratti boombii darbattu dhukaasa dhaabuun kun hiika hin qabu, kun tiyaatira Doonaald Tiraamp jedhe. Jilli Iraan mariidhaaf gara Paakistaan ni imalu jedhamee eegamus haleellaan Israa'el Libaanoos irratti raawwatte marii kana rakkisaa taasiseera. Israa'el guyyaa tokkotti Libaanoos keessatti namoota 182 erga ajjeestee booda Iraan haala kana keessatti mari'achuun waan madaalawaa miti jetteetti. USA keessatti Dimokiraatonni akka Seenetara Koorii Buukar Tiraamp hayyama koongiresii malee tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka dhiisan dhiibaa jiru. Seenetarri kun Ameerikaanonni waraana kanaaf hayyama hin kennine garuu gatii kaffalaa jiru jedhanii. Jilli Iraan marii USA fi Iraan irratti mari'achuuf Islaambaad seene. Rakkoo Iraanii fi Ameerikaa jidduu jiru furuuf tattaaffiin dippiloomaasii sadarkaa haaraa irra gahuun dhagahame. Rakkoo Iraanii fi Ameerikaa jidduu jiru furuuf tattaaffiin dippiloomaasii sadarkaa haaraa irra gahuun dhagahame. Paakistaan keessatti ambaasaddar Iraan Reezaa Amirii Mogaadam akka jedhanitti jilli sadarkaa olaanaa Iraan galgala irraa marii murteessaa ta'eef Islaambaad ni seenu jedhanii. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lamaa kun nagaa waaraa fiduu fi waldhabdee Strait of Hormuz keessatti uumamu hir'isuuf kan akeekedha. Jilli Iraan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Muhammad Baagdaad Kalibaaf kan durfamu yoo ta'u, jilli Ameerikaa ittaanaa pireezidaantii JD Vansiin akka durfamu odeeffannoon jiru ni akeeka. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaz Sharif biyyoota lama gara minjaalatti fiduu keessatti gahee olaanaa taphataa jiru. Ambaasaddarri Mogaadam ibsa kanaan dura kennaniin mariin kun sadarkaa murteessaa fi miira namaa kakaasuu irra gahuu isaa Iraan karoora nagaa qabxii 10 irratti hundaa'uun akka mari'attu dubbataniiru. Mariin Islaambaad kun akka taate seena qabeessa balaa waraanaa olaanaa torbanan darban keessa biyyoota lamaan jidduutti uumame gara waltajjii nagaatti jijjiiratti ilaalama. Akkasumas hawaasni addunyaa bu'aa marii kanaa itti dhiyeennaan hordofaa jira. Suudaanitti humni ibsaa gargar cituu hordofee namoonni daandii gara Masrii geessu cufanii. Harbaa kaleessaa magaalaa Abrii keessatti jiraattonni mormii ba'anii tajaajilli humna ibsaa yeroo baay'ee adda cituu mormuun daandii guddaa Suudaaniif Masrii walquunnamsiisu cufaniiru. Harbaa kaleessaa magaalaa Abrii keessatti jiraattonni mormii ba'an tajaajilli humna ibsaa yeroo baay'ee adda cituu mormuun daandii guddaa Suudaaniif Masrii walquunnamsiisu cufaniiru. Namoonni hiriira bahan kunneen gommaa konkolaataa gubuu daandii murteessaa Dongolaaf Waadii Alfaa walquunnamsiisuun daldalaaf sochii imalaa biyyoota lamaan jidduu jiru danqaniiru. Miseensi garee tuuta gargaarsaa tattamaa Waadii Alfaa nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan akka jedhanitti jiraattonni magaalaa Abrii sagantaa fayyadama tajaajila humna ibsaa dhiyeenya kana baheen humni addaan cituu isaa mormaa jiru. Sararri ibsaa Masrii irraa dhufu fedhii magaalattii guutummaatti waan guutuu danda'uuf hiriirtonni sagantaa tajaajila humna ibsaa keessa galuu hin fudhannu jedhaniiru jechuun maddichi Suudaan Tiribuunitti himeera. Masrii waliigaltee yeroo dheeraa irratti hundaa'uun magaalota Suudaan kaabaa jiraniif tajaajila humna ibsaa dhiyeessite. Naannoleen kun kanaan dura sagantaa raabsa tajaajila humna ibsaa kan mootummaa Suudaan hanqina boba'aa fi rakkoo neetwoorkii to'achuuf dhimma itti bahu keessa ala turani. Ibsa arbaa kaleessaa baasanii jiraattonni hiriira nagaa ba'an kun qondaaltota naannoo madda ibsaa guyyaatti sa'aatii 12 addaan cituuf sababa tasgabbii dhabuu addunyaa fi jeequmsa ulaa galaanaa Hormuz jedhanii dhiyeessan qeequu komatanii. Ibsicha akka jedhetti jireenyi guyyaa lammiilee xiinxala siyaasaa yookiin jeequmsa galaanaa waliin walitti hidhuun fudhatama hin qabu. Rakkoon kun gabaa naannoo fi tajaajila uummataa laamchessuu isaas ibsaniiru. Namoonni hiriira nagaa bahan kun aangawootni furmaata bulchiinsa kennanii raabsa tajaajila ibsaa hatattamaan dhaabanitti hiriira isaanii addabaabayitti akka babal'isanii fi daandii cufuus akka itti fufan akeekkachiisaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.